Sumayyaa wajjin waliin dubbannee wanta baay'ee haasofnee haa dhufuu Hararitti eegaa dhufee anatu proposaalii godhaaf osoo anaaf yaade osoo na barbaade isaan afaan qabsiisuu qaba awwalanaan jedhe. Arraba akkana osoo dhageettu jechuudha. Maaliif callisaa Sayyidii narraa maaliif callisaa? Isatu na arrabsiisiisaa. Isatu gorsee. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maamtii akkam jirtu nagaa jirtu daawwattoota maamtii bakkuma jirtanitti nagaan keessan fayyaan keessan akkam jirtu nagaa jirtu. Sumayyaa fi Sayyid araarsuuf wanta baay'ee xaarree turre garuu akkamitti araarsinaa osoo ayyuun jirtu jechuudha. Guutumaan guututti mucattiin tun maraatte. Nama fixxee, nama tumuu, nama arrabsuu, waan hin taane dubbachuu bakka karaa cufuurra jirti isiin. Waan tokko isiin hin yaadne jechuudha. Waan isiin godhaa jirtu, waan isiin hojjettu jechuudha. Waan isiin hojjettu Sa'iidiif Sumayyaan akka wal argan hin barbaadu. Asillee yoo deemu hin deemin, achi yoo deemu hin deemin nama arrabsu. Irra caalaa irra dabalee isinitti himeeme irra caalaa haa irraa fagaatu. Sumayyaan haa fagaattuuf barbaaddi. Mucattiin qaruuteedha. Sa'iidillee barbaaddu akkanaa miti. Yoo Sumayyaallee jibbitee akkanaa miti. Waan hin taane gootee nama arrabsuun maal jechuudha? Nama arrabsitee miti. Waan isiin godhaa jirtu, waan isiin hojjettu killu godhaa jirti. Mucattii hambaa maal gootee akkanatti dhoofta? Maal balleessite mucattiin tun? Mucattiin maraatte. Jaalala akkana anillee argeen beeku. Nama akkanallee argeen beeku. Sumayyaa wajjin waliin dubbannee wanta baay'ee haasofnee haa dhufuu Hararitti eegaa dhufee anatu proposaalii godhaaf jettee turte. Ani proposaalii godhee akka harawatti adumaa jettee akkas dubbattee yoosuu garuu inni dhufee uguruu osoo hin deemin mana ayyuu deeme jechuudha. Mana ayyuullee deeme, ayyuu biras deeme isiin waan hin taane dubbatti. Waan mallaqa dubbatti. Waan isarraa badee dubbatti. Waan haifoonii dubbatti. Nagaan deebi'uu isaa hin gammachisne. Baga nagaan dhufte hin jenne. Maal jechuudha aree mucattiin tun hin maraanne jettanii. Maraattee mucattiin tun. Maaluma goona qoy nu araarsu yenna isiin garuu jidduutti dhuftee waan hin taane dubbatti. Sumayyaan immoo in aartee immoo yaada isii jijjiirti. Waan tokko godhuu hin dandeenyu. Haga isiin ayyuun fayyitee maraatummaa isirraa baatee ayyuun jechuudha. Fayyitee nagaan dubbattee yoon ta'in akkamitti araarsuu dandeenya? Mucattiin hin barbaaddu, akka araaraman hin barbaaddu. Araaramanii waliin jiraatuuf hin barbaaddu. Amma Sumayyaan Hararii baatee Finfinnee seente. Finfinnee jirti. Maaliif? Carraa isatti kennite osoo ittiin fayyadamin. Carraa Sa'iiditti itti kennitee turte garuu Sa'iid ittiin fayyadamne. Kunoo akkuma agartanitti ayyuun arrabsuu malee waan gaarii afaan isirra hin bahu. Bunillee akkasii. Bunni isillee akkasuma. Isaan jidduu ka jiru nagaa buusuuf karaa yoo qabsisnu ayyuun immoo waan hin taane gooti. Waan hin taane dubbatti. Nama arrabsiti. Rakkoo guddaa qabdi. Ayyuun mallaqa jaalatti. Mallaqa guddaa namarraa irra guddaan ka jaalattu mallaqa. Aarii keessallee namni yoo aarellee aarii keessa yoo jiraatellee waan dubbatu beekuu qaba. Arraba irra ka ba'u dubartii taate akkanatti arraba isirraa ka ba'u jechuudha. Waan hin taane jechuudha. Waan hin taane arraba akkana dubartii irraa hin bareedu. Maqaa nu balleessitii malee waan gaarii hojjetaa jirtu isii maqaa kenna nu balleessiti. Irra akka kompleksii qabee itti fakkaate jechuudha. Qinaatiidhaan
keessi isii shakkiidha. Waan hin taane dubbatti, waan hin taane gooti, waan hin taane haasofti. Haqa dubbadhe kun waan hin taane haasofti, waan hin taane maal ta'u isiiti qoy. Nama isii gorsuu hin dhabame, nama isii gorsee kasirreessu dhabame. Hiriyoonni isiin hunduu maraattu isaanii maraattudha. Eenyutu gorsa? Ka waliin hasan dharaasan malee waan gaarii naasan, waan gaarii yaadan, waan badaa malee waan gaarii. Sayyid kiyyaa nama tokkotti akka kalaa'uun barbaaddu maal jechuudha? Nama tokko biran deemtu hin du'a, akkana ta'a, hin fannifama. Nama tokko dubbisuu hin dandeettu. Maarree maal amma akkamitti ijoollee tana akkamitti araarsiname? Akkamitti araarsina? Jaarsummaa hin ergaa jedhee garuu jaarsillee deemee akkamitti Sumayyaa arguu danda'a? Jaarsi kophaa hin ta'a. Jidduu isittis jidduu isaatillee jaarsummaan barbaachisaadha isaan lachutti jechuudha. Akkasitti akka ta'u hin barbaaddu. Akkasitti ta'uuf ayyuun hin barbaaddu. Kanaaf kabajamtootaa fi jaalatamtoota maamtiyu ayyuun nama isii gorsuuf, nama isiif dawaa itti kennu barbaanne maraatummaa isii akka dhiisu godhuu qabna awwala jechuudha. Isiin fayyitee maraatummaa isirraa baatee jechuudha. Yoo hin fayyin waan tokko isirraa osoo ayyiin jirtu wanta isirraa hin jiru jechuudha. Ayyuun maraattu gandaa taate nama fittee waan hin taane dubbatti hin arrabsiti maal jechuudha. Qoy amma akkamitti mee isin komentii naa barreessa. Ayyuun hin maraanne naguma jirti yoo nama jettan komentii barreessa. Osoo nagaan jiraatte waan gaarii ka yaaddu taate ijoolleen tun wala argantu. Garuu ayyuun hiriyyaa isii wajjin bunii wajjin jechuudha. Wanta isaan godhaa jiran, wanta isaan hojjetaa jiran san waan hin taane jechuudha. Isin waan hin argine wanta baay'ee jira jechuudha isaan biratti. Ayyuu bira waan nun beene waan baay'ee jira. Rakkoo guddaa ka qabdu ayyuudha. Rakkoo guddaa qabdi. Sumayyaan maal haa gootu? Osoo Sumayyaan nagaa buusu yaaddu ayyuun dhuftee waan hin taane gooti jechuudha. Isiin nagaa buusuu barbaadde. Koottu na bira wal argina jettee itti himtee turte. Si eegaa Hararii jira, Dirreedawaa jira, koottu na bira jetteeni Sumayyaan ammas hin deemaa jedhee hin dhorgite. Kana jechuun Sumayyaan illee nama isitti hin dhaga'amaa jechuudha. Akka nama adda jiru. Ayyuu maraattu gorsuu qabna, sirreessuu qabna. Isii awwala sirreessine isaan araarsuu deemna. Carraa lammaffaa barbaada jechuudha. Ani wanta baay'ee godhe, wanta baay'ee xaaree, wanta baay'ee godhee ture. Yaa kadhadhee garuu kunoo ayyuun waan hin taane gooti jechuudha. Kadhadhee hin araarama naan jettee turte. Arraba akkana osoo dhageettu jechuudha. Maaliif callisaa seedinarraa maaliif callisaa? Isatu na arrabsiisiisa. Isatu gorsee osoo inni na barbaade akkanatti na arrabsiisu. Maaliif callisaa jiraatti? Osoo anaaf yaade, osoo na barbaade isaan afaan qabsiisuu qaba awwala naan jedhe. Maal dubbattarri? Anillee maal dubbadha? Deebii maal qaba? Kanaaf kabajamtootaa fi jaalatamtootaa maamtiyu badee turee subscribe like godhaa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.